ture suuraa fi yoo argitan isin ajaa'iba garaan koo naqalamee dudduun biyya maabiraatiidhaan narratti coccobsan wanta baay'eetu narra jira daga baay'ee na dhaqqabee jira. Fuul Feesbuukii miidiyaa EBC qaamni butu beekama. Humna alaatti karaa cufnee waan jirruuf rakkooma keessaatiin mudate jedhamee yaadama. Maalumaafuu keessaas haa ta'u alaa hojiin qulqulleessuu hojjetamaa jira. Nuti ammatti keessaat yookiin ammoo alaati jennee dhibbaa dubbachuu hin dandeenyu. Barataa boqqolloo rabiiraaf wiskii oomishee yaadisasaniif dhiyeessina. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgala. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii Liibiyaan godaantota galaananii gara kibba Awurooppaa dhaquuf barbaadanii fi daandii beekamtu. Godaantonni hedduun namoota seeraan namoota daddabarsaniin qabamanii dararamaa akka turan himan. Haa ta'u malee namooti achitti baqatu guyyaan dabalama. Eegi jalqaba waggaa kanaa godaantonni 1,369 biyyatti ga'uu fi galaan keessatti du'an. Abdi Fuufaa dhalataan Wallagga Lixaa waggoota fi Liibiyaa keessatti rakkachuu hima. Amma immoo mootummaan haaraan Liibiyaa namoota Afrikaa dhufan irraa duuluun hidhuutti jira. Haalam keessa jiran nutti hima. Ammallee nuti mana keessa dhaqannee jira. Ijoolleen hiriyoota keenya immoo kan qabaman immoo kanumti walumaa gala kan qabame nama 5,000 jechuudha. Mootummaan illee duukaa fiigee rukutee qabaa jiru. Isa keessa immoo hattoota immoo kan qabamanii immoo dooraa gaafatamaa jiran immoo jiru jechuudha. Uummatumatu hundi isaa hidhata waan ta'eef si qabee birrii gaafataa jira jechuudha mana gashan. Nuti immoo egaa bara 2017 dhumne mootummaan keessan nagaadha biyya galaa biyyuu inni seechaariin dhimma tokko irraan qabanii namni alarraa reemni sagalee nu ta'ullee hin jiru. Uummatni Oromoo kanatti rakkataa jira jechuudha as keessaati. Eenyu namni gala isaniin jedhu mootummaa moo warri milishaa moo warri UNHCR? Jalqaba kayyuunni galaan jedhaa turan jechuudha. Keezii asirraa namatti fe'ame hin jiru jechuudha. Oromoo kan fe'ame hin jiru ammoo naatti kan fe'amu Eertiraa, Somaalee, Suudaaniidha. Ammaatti baqattooti Liibiyaa jiran harka caalan lammiilee Itoophiyaa ta'uu himan. Keessattuu waggaa kana rakkoo nageenya biyyattii mudateef namoonni hedduun baqachuun Liibiyaa galan. Abdurrahman Abdiqaadir dhalataan Gujii Bahaa waggaa jaaf Liibiyaa keessatti miidhaan hamtuun erga'uu hima. Jireen fooyya'aa barbaaduuf adoo deemu rakkoo cimtuu keessee nu ibsa. Akkuma biyya kana seeneen na hidhanii doolaara na gaafachaa turan mana hidhaa keessa waggaa baay'ee ture saqaayamaa ture maabiraatiin natti kaayamaa ture garaan koo naqalamee dudduun biyya maabiraatiidhaan narratti coccobsan wanta baay'eetu narra jira daga baay'ee na dhaqqabee jira. Wanti namoota mana hidhaa Liibiyaa keessa jiranii waan baay'ee nama gaddisiisu mee waan sirga'ee fi waan gaafachi jirtu argitee yoo nuti himuu dandeetti. Ijoollee shamarranii humnaan gudeeduu singidda humnaan gudeeduu abbaa mana hidhaa keessatti harka hidhanii isii biraa fudhatanii gudeeduun jira beelaanii namni du'e jira ilmoo takka dubartiin tun intalti sun Somaaleedha. Ilmoo dhaltee ilmoo biraa duutee isiin ilmoon sun ammoo Awurooppaa galtee jirti. Ijoolleen Somaaleetun beekuu dandeessi. Ija kiyyaan waan arge jechuudha. Namni na biraa du'e ka xiyyitiin dhahamee du'e ka maabiraatiin du'e ka beelee na biraa du'e lakkoofsaan hagana jechuun danda'u. Mucaa tokko yaadadha garuu abdii beellee jedhanii saara baraarra turre yeroo sani beelaan bakka waan nyaatu dhabee bakka garaan isaa gogee nu biraa du'e ijoollee Harargeeti. Kanaaf haalli keessa darbe haala suukaneessaa ilmi namaa takka addunyaa kanarratti azaabni akiraa jiranatti hin fakkaatu yeroo achi keessatti tureetti jechuudha yeroo argisamtee wanta baay'eedha kan arge. Sudaan guddaan nutti dhaga'ame asoo gara mootummaa teetee eetu wanta beenu yoo UHC ammoo furmaata kan gootu taate nuti mislaa harka dhandheelli kennannee mana hidhaatti galuu hin dandeenyaan. Warri ammaanta nam hidhee maallaqa nam gaafatu kuniin namoonni kuniin baqataa maallaqa isa fuudhanii kennaniif. Maatii bilbiladhaa jedhama maatiitti hawwala Itoophiyaa irraa bilbilatan qaxxitaa bilbilatta birrii meeqa hagana na gaafatan na qabanii kun Liibiyaa keessa hin jiraa jettaan maatiin kan kee yoo danda'e kasiif birmatu taate sii kaffaluu danda'u taate sii kaffalama yoo kasiin kaffalamne taate inni kun masgiidatti iyyaa inni kun karaarra taa'ee kadhatee akkasitti walirraa kaffalama kana malee furmaanni biraa hin jiru. Amma gargaarsoo maatuu argachuu jirtanii? Har'a ganamarraa kaasee an bakka dhaabbata UNHCR filafiitii dhaqee namni hanga dhufee achi jiru ijoollee shamarranii ijoollee xixiqqoo umuriin isaanii ganaa ji'a lamaa ji'a tokkotti bakka sanatti argamaa jarrilleen kaleessa cufanii deemanii gargaarsa uummataan goone barri cufatanii wanni takka furmaati hin jiru. Amma isaanii akka warra dhokachaa jirtaniitti bor waan isan qabatu hin beektanii abdiin isan qabdan fuulduraan maan ta'uuf deemaa jettanii yaaddan? Wallaahi tun baay'ee takka namatti ulfaatti waan kana teenaa jenneen beenu bakka hamuma taane dhokannee inni chaamsiin keenya qabee nurra bootee jarri nu qabdee qabannee yoo mana hidhaa galle yoo harka jaraallee buune bakka tasfaan qabnu garuu hamma san ala waan jirruuf haga sanitti iyyachuu jirra malee gaafa silkiin keenya cufaa ta'e lammata namni nu argatu waan hin jirreef yoo duunes namni du'a keenya biyyatti nu himu hin jiru ijoollee qabamtee achi keessa galte ka dhumatti ka jirtu addaan hin beekamu. Hayyee galatooma waaqisan gargaarinna. Dhimma kan hordofuun waajjiraalee UNHCR Liibiyaa jiraniif bilbilee argachuu hin dandeenye.
Waajjiraaleen mootummaa hundi mana isaanii haleellaa saayibarii irraa eeggachuu fi akka qaban eejensiin tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa. Daayireektarri olaanaan eejensii Dr. Shumaatee Gizaaw turtii BBC waliin taasisaniin waa'ee haleellaa kalee miidiyaa mootummaa biyyattii EBC erga'ee haleellaa saayibarii akka waliigalaatti biyyattii mudatee fi waa'ee miidiyaa hawaasummaa biyyattii irratti dubbatan. Waa'ee uggura Facebook EBC ibsuun eegal. ከበዓለ ሲመቱ ጋር ተያይዞ የኢቢሲ መሀል አካባቢ ላይ ሀክ እንደተደረገ ያው መረጃዎችን አግኝተናል። ከዛ በኋላ የኛ ደግሞ የኢንሳ ከሌስ ስርነው እንደፈመ ሞቱማ ሃራው ሰው ደበርሳ ጅሩ ፉል ፌስቡክ ኢቢሲ ቡተሙሳ ኤርጋ ደባስኔ ቦዳ ወሊን ዱበኔ የሮሙራ ሰቦደ በከት ዴቢስኔራ ሁምና አላት ከራጩፍኔ ዋን ጅሩፍ ረኮ መኬሳቲን ሙደተ ጀደሜ ያደማ ማልማፉ ኬሳስ ሀተው አላ ሆጂን ቁልቁሌሶ ጀተማ ጅራ rakkoo keessaatiin wayita jennu hojjettoota peejii kana hoogganan ta'uu mala. Yeroo baay'ee rakkoon akkasii rakkoo yookiin dogoggora hojjettoota akkaawunticha qabaniin ni mudata. Beekuu dhabuurraas ta'uu mala. Dadhabinni akkasii wayita mudatu qaamoleen adda addaa seenanii waan fedhan irratti maxxansuu danda'u. Nuti ammatti keessaat yookiin ammoo alaat jennee dhibbaa dhibba dubbachuu hin dandeenyu. Qulqullaa'aa jira waan ta'eef. Wanti gorsinu garuu dhaabbileen akkaawuntii isaanii cimsanii eeggachuu qabu. Yeroo yeroon sakatta'uu hordofuu qabu. Rakkoo mudateef garuu hooggansa feesbuukii riijinii kanaa waliin dubbachuun furmaata keenyeerra. Kan butames bakkatti deebisneerra. Baay'ee cimaan turre. Garuu waan barumsa nuuf ta'uudha. Yeroo tokko tokko haleellaan akkasii alarraa qofa osoo hin taane keessaas mudachuu akka danda'u beekuu qabna. በሌሎችም ተቋማትና ኢንተርኔት ቦታዎች አንዳንድ ጊዜ ባለማወቅም ሌሎች ሰዎች በቀላሉ ያንን እንትኑን የአካውንቱን Humni alaa biyyattii irratti haleellaa saayibarii akka hin geessinee fi karaa cufnee jettan maal fa'aa hojjettanii jennee ka gaafanneef akkanaan deebis. እንግዲህ የሳይበር ጥቃት ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ስንገልጸው እንደነበረው በየቀኑ ዝግጅት ያስፈልጋል። Egaan akkuma beekamu haleellaa saayibarii qolachuuf guyyuu qophii ta'uu feesisa. Haalota qo'atanii beekanii waliin tarkaanfachuu barbaada. Teknooloojii humna namaa fi hojimaata fooyya'aa qabaachuun dirqama. Yeroo dhiyoos haleellaawwan hedduun irratti xiyyeeffatanii turan garuu ofirraa qolachuu kan dandeenye qophii waan taaneefidha. Baroota 2011 irraa hanga 2013 haleellaawwan hedduun irratti akeekamaa turan. Fakkeenyaaf bara 2013 keessa qofa haleellaawwan balaa guddaaf nu saaxiluu danda'an 2800 caalan nu mudataniiru. Haleellaawwan kunneen balaa tokkollee osoo nurraan hin ga'in qolanneerra. Haleellaawwan akkanaa sirnoota biyyaalessaaf ayyaanota, sirnoota hidha abbayyaan walqabatanii fi filannoo waliin walqabsiisanii ni raawwatamu. Garuu hin milkaa'in hafu. Nutis haalota kunneen ilaalcha keessa galchuun dursinee qophoofna. Fakkeenyaaf yeroo bishaan hidha abbayyaa marsaa lammaffaan guutamu qaamoleen akka inni hin guutamne fedhan kompiitaroota 37 ta'an biyyattii keessa jiran haleeluuf turan. Garuu guutummaatti fashalaa'aniiru. ቀድመን በእኛ በሳይበር ኢንተለጀንስ ቲም ተለይቶ ያንን ሙሉ ለሙሉ ማክሸፍ የተቻለበት ሁኔታ አለ። Itoophiyaan miidiyaa hawaasummaa ka feesbuukii fi WhatsApp bakbuu danda'u akkumattuu ibsite turti. Wanti kun dhugoomee ammaalir jira akkanaan hima. ቅድመ ሁኔታ እኛ ዝግጅቶች እያደረግን ነው። ያለማናቸው አፕሊኬሽኖች አሉ። Nuti qophii taasisaa jirra. Appilikeeshinoonni qopheessines jiru. Miidiyaalee hawaasaa addunyaarra jiran bakka bu'uun akka filannootti biyya keenya keessatti ka dhiyaachuu danda'udha ka hojjennu. Miidiyaalee hawaasummaa biyyaa baasuu miti kaayyoon keenya. Nuti biyya of dandeenyeedha. Kanaafuu biyyoonni miidiyaalee hawaasummaa kunneen harkaa qaban uummata keenya yeroo fedhan irratti cufanii yeroo kaan ammoo ka banan ta'uu hin qabu jenna. Qaamoleen ajandaa siyaasaan deeman miidiyaalee hawaasummaa kunneen gara fedhanitti micciiruun Itoophiyaa keessatti rakkoo akka uuman hin feenu. Uummanni keenya karaa sirrii fi dhugaan yaada isaa ibsachuuf mirga qaba jennee waan amannuuf filannoo kana dhiyeessuuf dirqamne. Dhimmichi dhimma walabummaa biyyaati. Ka hojiirra oolchines ka adeemsarra jiranis jiru. Itoophiyaa gama dijitaalaan guddisuuf karoora qabannee jirrudha. Bara 2025tti Itoophiyaa teeknooloojiin ni ijaarra jennee karoora qabna. Ammaaf ka hojiirra oolchine daboo ka jedhamu ka walga'iif akka zuumiitti itti fayyadamnu, sikuunii ka akka waatsaappiitti itti fayyadamnu, akkasumas akka iimeeliitti ka nu fayyadu ergaa meel ka jedhamu qabna. Kaan ammoo ka xumuramaa jiran jiru. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa jalqabaanii hojjettoonni dhaabbilee UN torbaanii torbee dabre keessaa dhimkeessoo biyyattii keessa galan jechuun sa'aatii 72 takka biyyattii baan ajajaman biyya dhiisanii ba'uu isaanii UN mirkaneessa. Qondaaltonni kunneen sababa nageenya isaaniitiif jecha biyya keessa hin jirre dubbi himaan dhaabbatichaa Farhaan Haaq kalee ibse. Gamkaaniin ammoo UN'tti ambaasadarri Itoophiyaa Taayee Asqasillaasee UN bakka jareen ari'amanii namoota kaan dafee bakka buusuu gaafate. Guyyoota sadii fi dharra ka ture hundeessaa fi qopheessan olaanaan
toora marsariitii Itoophiyaan Insaayidaa gaazexeessa Tasfalam Waldaayas hidhaatii gadhiifam. Tasfalam kabajirreecha magaal Finfinnee irratti sanbata dabree sagalee mormii dhagamaa turan viidiyoon waraabee Itoophiyaa Insaayidaa irratti maxxansuun hordofee hidhamuu isaa CPJ'n mirkaneesse. Gaazexeessaan kunin hidhamuu hordofee jarmiyaaleen mirga gaazexeessota falmanii CPJ fi Reporters Without Borders atattamaan akka gadhiifamu kalee gaafatan. Tasfalam buufata poolisii Meeksikootti argamuuti yaada isaa kennuu abukatoon isaa BBC'f mirkaneesse. University Science Technology Finfinneetti baratadamee barnoota chemical engineering waggaa afuraffaa akka ta'e Ermiyaas Waaqshumaa boqqolorraa dhugaatii biiraaf wiskii hojjechuu isaa University barreeffama toora Facebook isaanirraa maxxanseen ibsee ture. Gaafiif deebii laboraatoorii Yuunivarsiitichaa keessatti BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen barataan kun boqqolorraa yookiin midhaan irraa biira haaraa oomishuu danda'ee jedha. Barataa Ermiyaas dhugaatii alkoolii biraatti dabalataan gosa dhugaatii wiskii jedhamu hojjechuu isaa hima. Biiraa fi wiskii kan hojjechuu barbaade yeroo ammaa biyyoota keenya keessatti konsaamshinii alkooliidhaaf namni qabu baay'ee guddaa wanta ta'eef oomishi qonnaa kun si'a baay'ee alaa dhufanii waan hojjetamanii biyya keenya keessatti galanii fi wanti kun hafuu qaba sharafa biyya alaa hambisuu qabna. Biyyi keenya qonnaan bulaa baay'ee qabdi akkasumas lafa qotamuu danda'u waan bal'aa qabnuu fi humna nuun qabnu guddaa wanta ta'eef akkamittiin rakkoo hawaasa kanaa furuu qaba kan jedhu yaada keessana ture. Isa booda yaada kana gara proposaalii qopheessee dhaanni laaboraatoorii keessatti hojjechuu qabe. Boqqolloo kan inni filadheefis boqqolloon baay'inaan biyyoota keenya keessatti iddoo adda addaatti biqila akkasumas waggaatti si'a 3 ol boqqolloo biqiloon ta'eef gabaa irratti bal'inaan waan argamuu fi akkasumas gatiin isaa akka warra kaanitti yoo wal bira qabamee ilaalamu gatiin isaa gadi bu'aa wanta ta'eef kun immoo poteenshaalii yookiin immoo yoo maarkeetii irra ba'ee benefitii guddaarraa buufachuu waan danda'amuuf karaa industirii sababa kanaaf filachuutti danda'eera. Kan inni jalqabee barreen gaddaa ture jalqabaa yuunivarsiitii keenyaaf proposaalii akkasii yaada akkasii piroojeektii hojjechuun qaba jedhee gashee yuunivarsiitiinis yaada koo kanaa gammachuudhaan fudhatanii akkan hojjedhuuf haala laaboraatoorii keessatti naa mijeessanii kanarra dhaabadhee laabii kana keessatti personal laab skeeliidhaan small scale yookiin immoo liitirii 1 amma liitirii 3 hojjechuutti jalqabee isa booda wanti kun gaafa milkaa'utti ka'u yaadi isaa kun yaada beessa gaafa ta'utti ka'u gara industirii heen kan hojii wal deemee inni kan biratti paayilot skeeliidhaan bifa industiriitti bee hojjetamuu danda'u irratti moo yaala kanas milkaa'ee amma liitirii amma 100 hojjennee more production irra galuu waan danda'u wanta ta'eef akkasumas kwaalitiin isaas baay'ee bareedaa kan ta'e oomishuu danda'ee jira. Biiraa fi wiskiin hojjedhe kuni wanta gabaarra jiru adda taasisu tokkoffaa gatii isaaniidha. Gatiin isaanii bifa gadi bu'aatiin gabaarra kan jiran irraa bifa gadi bu'aa ta'etti argamuu dandeenya. Lamaffaan immoo haalli hojiin isaanii illee bifa salphaa ta'een kan hojjetamanna. Akkasumas immoo akkuma beekamu akka addunyaa irratti wiskii fi biiraan si'a baay'ee garbuurraadha kan isaan hojjetamanii garuu kan inni irraa hojjechuu danda'e boqqolloodha wanta ta'eef bifa bal'aadhaan argame kanarraa oomishuun danda'ameera. Si'a baay'ee wiskiin akkuma beekamu gara biyya alaadhaa kan inni biyya keenya keessatti galu. Kanaaf hojiin koo kun yoo milkaa'ee borii gabaatti ba'ee sharafa biyya alaa akkasumas akka hambisu kanarra darbees akka biyya alaatti erginee birrii guddaa sharafa biyya alaa akka argachuu dandeenyudha kan inni humni inni qabu. Kanaaf jabaadhee kan inni hojjechaa jiru biyyi keenya bor wanta kana akka isheen ekspoortii gochuu dandeessuttidha. Kan hojjechaa jiru. Hojii koo kana iddoo guddaa geessuun barbaada. Amma yuunivarsiitii waggaa afuraffaan barachaa jira. Bara dhufu kan inni eebbifamu ta'a. Kanaaf yaadi koo bara dhufu akka eebbifameen gabaarra oolchuudha kan inni yaadaa jiru. Kanaaf amma qo'annoo gabaa taasisaa jirra. Wanti kun akkam yoo gabaarra ba'ee bu'aa argamsiisuu danda'a kan jiru irratti hojjechaa jirra. Kanaaf abdiin qaba waggaa dhufu oomishi koo kun gabaarra oolee nama fayyadamaan hundumtuu argachuu danda'a jedhee amana. Dhaggeeffattoonni sagantaan irraa ganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgala kanaa fuula sareen urteen waraabessiseen hiikan isa san biraatti maanii koomentii keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Oskar Bunga kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti Agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.